Ashamar Kafune daawwattoota keenya kun daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diaspora Miidiyaadha. Oromoo Diaspora Miidiyaa guyyaa har'aan keessummaa jabaa tokko qabadheen isiniif dhiyaadhe. Keessummaan koo gaazexeessaa fi hundeessaa raadiyoo daandii haqaa kan ta'e gaazexeessaa Hamzaa Booranaati. Gaazexeessaa Hamzaa Booranaa waliin wayitaa turtii taasisnu keessumaa imala waggoota darban wayita Oromoon sochii jabduu gaggeessaa ture keessatti raadiyoon daandii haqaa saba keenya saba sagalee dhabeef sagalee ta'uudhaan miidiyaa waan guddaa hojjechaa ture. Haa ta'u garuu erga waggaadhaa asitti raadiyoon daandii haqaa bakka buuteensaa dhabamee eessa ga'e jechuudhaan namoonni hedduun gaaffii gaafattan bu'uura godhachuun kunoo Hamzaa Booranaa waan isiniin jedhu qaba, waan dhaamullee qaba. Maarreen egaa biyyi keenya yeroo ammaa kana yaaddoo jabduu keessa jirti. Addunyaanis akkasuma keessumaa dhimma koronaa vaayirasii waliin wal qabate yeroo kanatti immoo miidiyaaleen odeeffannoo saba keenya biraan ga'uu keessatti ga'ee guddaa qabu. Isaan keessaa raadiyoon daandii haqaas isa tokko waan ta'eef tarii raadiyoon daandii haqaa yeroo ammaa kana maarra jira isa jedhu irratti Hamzaa Booranaa yookiis gaazexeessaa Hamzaa Booranaa waan jedhu qaba. Mee Hamzaa kallattiidhaan warreen nu daawwachaa jiran yoo yaa jedhimee sagalee baay'ee bareedaa raadiyoo daandii haqaa irratti dhagaa irratti turre sanaan. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota akkasumas daawwattoota Oromiyaa Diaspora Miidiyaa irratti argamtan nageenyi keenya fi jaalalli isiniif qabnu bakkuma jirtanutti isin haa dhaqqabu. Akkam jirtan nageenyi keessan badhaadhaa daadoo babaaroo namaa sa'an nagaa xiqqaa guddaan nagaa ardaan keessan nagaa qeen keessan nagaa oolmaa bultiin teessan nagaa aafinaa fayyaaleyyii nageenyi keessan qixxee baroo jirtuu dansaa jirtuu mishaa jirtuu gaarii jirtuu wayyoo jirtuu uummata keenya yooyyaa jennee harka fuune kun obboleessa keessan Hamzaa Booranaati. Gaazexeessaa itichaa hedduu si galatoomfadha sagantaa kanarratti guyyaa har'aa naaf feeru kan keetii fi horii bulii deebanii uummanni keenya bakkuma jirtanutti nageenyi keenya argitanii isin haa dhaqqabu. Har'a gara toora kanaatiin dhufnee jirra nagaa waliin dhaammannaa haala wayitaawaa kanarraati gaazexeessan itichaan nu dhiyeessee egaa dubbachuu qabdan nuun jedhaa jiranii horii bulii egaa kunoo nageenya saditti roobsine nu jalaati qeebalaa egaa. Ayyee ulfaadhu Hamzaa egaa kallattiidhaan gara maree keenyaatti darbina garuu isa dura weelluu xiqqoo tokko waliin dhaggeeffannaa gidduutti garuu raadiyoo daandii haqaa warreen beekan baay'een isaanii sagalee ittiin si yaadatan tokkoon nagaa nama gaafatte sagaleen sun sagalee baay'ee bareedaa jechoota baay'ee mimmiidhagoo miidiyaa irratti baay'een amaleeffamne ture. Kanaaf baay'een si galateeffadhaa galatoomii mee gidduudhaan weelluu tokko daawwattoota keenya dhaggeeffachiisneetoo kallattiidhaan gara maree keenyaatti kan fufnu ta'a. Fuulleffannoon keenya inni ijoon garuu akkaataa kamiin miidiyaaleen waa'ee dhibee yeroo ammaa kana lammiilee addunyaas ta'e biyyoota addunyaaf yaaddoo ta'e waa'ee koronaa vaayirasii irratti kan fuulleffannu ta'a. Akkamitti gahee keenya yookiis dirqama keenya bahuudhaan lammiilee keenya gama reediyoodhaanis ta'e gama televezyiinii fi piriinting miidiyaadhaan barsiisuu dandeenya kan jedhu irratti fuulleffannaa. Haa ta'u garuu xiqqoo ishee hanga namoonni dhaamsa kee kana waliif qoodaniitti sirba weellisaa Umar Suleemaan tokko waliin dhaggeeffannaa. Weellisaa Umar Suleemaan akkuma kee sagalee baay'ee babbareedaa jechoota mimmiidhagoodhaan qabsoo Oromoo keessatti nama waan guddaa buusedha. Mee weelluu kana dhaggeeffannee walitti deebinaa isa booda kallattiidhaan gara maree keenyaatti kan fufnu ta'a. Daawwattoota keenya keessummaan keenya gaazexeessaa Hamzaa Booranaati. Turtii waliin taasisnuun akka irraa barachuun itti bohaartan abdii guddaan godha. Maarreen turtiin keessan waliin haa ta'u an itichaa guddataati.
Oyu kabine yaate nura kakate. Gobana jana dikame to kopata hutan. Sena garme se gapase. Gobana jana dikame to kopata hutan. Sena garme se gapase. Gobana jana dikame to kopata hutan. Sena garme se gapase. Gobana jana dikame to kopata hutan. Sena garme se gapase. Gobani banana tanya isiru mawasai. 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 Ramana yaade, tariga kero kareti, anko umutati baate, anko umutati baate, kati umata kareta, kakapsori rati baate, karupuri rati baate, kavi devi kaate. Enu tu devi da devi, oti bibi ne sinyate, wana tu ise matate. Wadada jada pate, kasa sana mamu pate. Daga kami kakate, kapalo tere kakate, kapalo tere kakate. Ketika kero bereti, titi salah kajate, titi salah kajate. Kami mutana neta, kapalo tere kakate, kapalo tere kakate. Tevi ne talan, asiyo ko tahan. Tevi ke sa tahan, umma mamat ke bahan. Ya ko mana kanesa, umma ke sa oromo mane, oromo mane sufe se oromo mane oromo kesa. Eka oromo da buat to ikone. Kamu mungkin kursi oromo ramanu tandesa. Gavi oromo kata kete devi disesa. Devi bisa jaga kisi dana putri kisi matan kesa. Oromo toko cha oromo kamyarta, oromo kamdita. Wakala majifte fila nongo dufnan. Amana fila takarato chajete akafa fugate ganda kesa fita. Kasahintani ni fila nonda bartu. Sim fila nunjehita. Imbarata mane batite sarida barai dene. Oso yakam tota tau kesa ni simpeinu. Sirrotani jenenu isin alanne. Amana kenale isine kenanne kursi resin kenne. Amana kenale karati nyatani. Bakanu fingene. Waan dhufu hin beeku namni wanta barteembeyne. Butti feekatina akkana nu gootani jennee nuti dhayne. Aadaa wanti buutii dhagaa fuuna jennee buutii lafaa fuunee matarra uf kenne. Nurraa bu'i jennee walwaachuutti jedhamana jala kenne. Maaftennee walwaana buutii lafa buufnee dhagaa lafaa fuunee mataa keessa daluu. Amma kanaan booda buutii bofalee amanuun hin ta'u. Duute jenne malee jarri warra biyyee arraabeetiin ka'u. Ishoo oola baatuun beedaa kaafaati dhaabde nagaa buufte seenee. Itoophiyaan hin hafne Eertiraan hin hafne gammachuu dhiichifne wal keessa ceceene. Tooftaan tantee garuu lola dhaabuu miti. Lola lama yeroo tokko seenuun feene. Addunyaa dafeetee gargaarta horiitiif gargaarta meeshaalee waliin sassaabattee.
humna waraanaalee bakka tokko jetti walitti ajjaafattee sababa kana waggaa 100 dhiitee bulcha jettee karoora baafattee turiin taatoo dhiisi karoorri akkasii Haayile Sillaasee kalee galaafatte ishoo Maalesuma kana maqaa nagayaatiin addunyaa irratti argattee badhaasa. Argattee bitee uummatuma kan kee joofittuu rasaasa. Hojiin kan kee kun addunyaa maqaleessi kenne badhaasa. Gaaffii keessa galchee qaalesse mataansa. Hojii fi walakkaa maqaa waraanaatiin waraana leenjiftee irratti bobbaaftee. Ummata qulqulluu dubartiif daa'imman lafarraa hobbaaftee isiin guyyaa tumtuu jaarri halkan tumaa maaliif sabni keenya jirtu lolame dhumaa sababni isaa maali beekana nuuf hima hojiinis Oromoo walakkis Oromoo ilmaan Oromooti obboleeyyan teenna hanga ati jala lafarraa tuguuyte nafxanyoota waliin gara keenya dhuftumaaf teenya Ishoo artistoonni sabaa wardiyyaa taphaatiin irraa hin tuqinittiisi saba kenna yoo dhiisuu gatitti rasaasa keenya saasiirra gadi kenna abiyyoottu loltuu Oromoo bobbaate lafarraa hobbaate jennee maqaa kan kee galmee seenaa keessa dhaloota boruutiif galmeessinee kenna yookaan atattamaan Oromiyaa keessaa loltoota Ayyee daawwattoota keenya egaa daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaadha. Keessummaan keenya immoo gaazexeessaa Hamzaa Booranaati. Hamzaa sitti deebi'eeraa egaa weellisaa Umar Sulemaan weelluusaaf guddaa galateeffannaa guddaa galatoome egaa namoonni gama sagaleedhaan jechaa jirtan amma sagaleen sirrachuu isaa beeksistaniittu guddaa galatoomaa sagalee lamatu ture jedhanii Hamzaa mee kallattiidhaan gara maree keenyaatti dabarraa namoota baay'ee si dinqisiifatan danuu qabdaa. Namoonni hedduun baay'ee si jaallatu gaaffii namootaan keessummaa si godhachuudhaaf dirqame na dirqisiisanii kanaaf naa dhiyaachuu keef guddaa galatoomi kallattiidhaan haala yeroo ammaa jiru kanarratti tarii sagalee kee baay'ee bareedaa sanaan mee dhaamsa kee dabarsiitii keessumaa dhimma dhibee kooroonaa vaayirasii irratti kallattiidhaan raadiyoon daandii haqaadhaa maalirra jira yookiin sadarkaa maaliirra jira eessaa jalqabdee eessa geesse ammoo biyyatti galtee maaliif sagaleen kee dhabame kan jedhu gaaffii gurguddaa namoonni kaasanii fuulleffannoon koo sanuma ta'a har'a waa'ee siyaasaa yookiis immoo waa'ee biraa irratti danuu hin fuulleffannu sababni isaa haallumti keessa jirru iyyuu xiqqoo ishee jiruuf jireenyaaf yaaddoo ta'ee jira sabateedhaaf isa waa'ee siyaasaa yeroo biraa haasofna garuu mee dhimma kooroonaa vaayirasii kana irratti sagalee kee baay'ee bareedaa sanaan kan kaleessa qabsoo keessatti waan guddaa hojjette sanaan mee akkamitti dhaamsa dabarsitaa yookiis ergaa maalii qabdaa Hamzaa? Egaa gaazexeessaa hedduu si galatoofadha horii bulee deemanii itichaan guddataa arda waliin beeynu kaleessa yeroo hamtuu san keessa wal beeyna yeroo sanillee hojii jabaa saba kan keetiif hojjetaa turte hojii gaazexeessummaa fi hojii teeknikaa walitti dabaltee yeroo ammaa kana keessatti yeroo hojii miidiyaa murteessaa ta'etti saba kan keetiif hojii guddaa hojjetaa jirta jabaadhu siin jedha yeroon nu keessa jiru keessattuu yeroon ammaa kun yeroo akkaan yaaddeessaati yeroo hamtuu keessa jirraa hamtuu kana argitee rabbiin nagaan jalaa nu haa baasu jenna tabaran ummata addunyaa qabatte tun argitee yoo argitee namni waan amanu hundatti waaqatti deebi'ee rabbitti boo'e malee warri biyyoonni kaleessa argitee humna gurguddaa qabna qaroomina gurguddaa qabna addunyaa keessatti namni nu gahu hin jiru jedhan hundi har'a akka daa'ima xixiqqatti boo'aa jiran har'a akka ijoollee xixiqqootti boo'aa jiran biyyoonni akka kennaa hiyyummaaf argitee gadadoo hedduu qabdu tun immoo uleen warra irra buute sun gaafa nullee irratti jabaatte maaltu nu fala jennee ummanni keenya maal ta'uuf mala jennee sodaa guddaa keessa jirra ammoo abdiin keenya guddaan rabbuma ummanni keenya yeroo ammaa kana dhimma dhibee kanaa irratti yaaddoo guddaa keessa jira yaaddoon walii hedduudha
addunyaan ka akkanatti dhibee kanaaf rakkatte ka balbala cufattee namni argitee rakkoo gurguddaa keessa akka guutuu addunyaatti jiru kanatti biyyi keenya namni argitee guyyatti waan nyaatee oolee ittiin bulu hin qabne kun akka addunyaan har'a balbala cufattee mana cufattee stay at home jettee nama manaa ba'u ulee reebanii tuman kan biyya keenya kanatti illee complete shutdown yoo godhame yaaddoo guddaa qabna. Mootummaan ummata beela'aa ummata argitee hagan ga'u lakkoofsaan guddaa kana nyaachisee danda'a obaasee danda'a wanni jedhu kun yaaddoodha. Duuba dhibeen barana ummata keenya dhufte ummata keenya qofa osoo hin ta'in akka guutuu addunyaatti dhufte kun dhibee hedduu hamtuuti. Dhibee hedduu hamtuut kallattiin isiin ittiin tatamsaatuuf daddabartu kallattii laafaa ta'eedhaan argitee kallattii hintu jabaataa ta'eedhaan daddarbaa jira duuba. Dhibee kanammoo akka inni hammeenna qabuun akka inni miidhaa guddaa balaa guddaa dhaqqabsiisuu danda'uun kaleessa argitee warroottan Ameerikaa gurguddaan kun gaafa dhibeen kun Chaayinaa irraa jalqabu akka waan laafaa tokkotti baacaa turte. Itaaliyaan argitee aga sadarkaa muummicha ministeeratti itti baacaa turan duuba har'a argitee boo'anii imimmaan isaanii harcaafatanus waan addunyaa kanarratti lafa kanarratti qaban dandeettii isaanii hunda walitti fixatanus argitee waan humni lafaa qabu hunda godhannee dadhabnee jirra. Rabbii malee argitee waan gubbaa malee waan lafaarraa dadhabnee jirra jette Itaaliyaan. Ameerikaan har'a biyyi guddoon hagan geettu anattu jabaadha jettee addunyaa kana irratti argitee humna si agarsiifataa turte sun har'a argitee New York argitee maaskii argitee dhabdee argitee rakkoo keessa jirti. Doktoroonni isaanii boo'aa jiran maaliyyaan biyya keenya kun hunduu nu yaaddessa. Duubonni waan kanarratti akkana jabeessinee dubbannuufi ummata keenyatti ummata fayyaalessa watuffatee ilaalaa jira argaa jirra. Ergalleen akka gaariitti argitee hamma sadarkaa barbaadamutti dhaqqabaan jiru baaddiyaalee Oromoo keessumattuu baaddiyaalee Oromoo osoo hin ta'in akka guutuu biyyattittiyyu ergaan bifa barbaachisa ta'een sodaan argitee dhufaa jiru kun hamtu akka taate irratti hojjetamuudha qaba. Hojjetamas jira garuu gahaa miti. Akka ummanni keenya argitee akkaataan jireenya isaa akkaataan oolmaa bultuma isaa dhibee kanaaf hedduu saaxilama isa gooti. Kanaaf ummanni keenya waan kanaaf xiyyeeffannoo akka kennu qaamni miidiyaa harkaa qabu kamuu qaamni mootummaa kamuu namoonni dhuunfaa kamuu qaamni itti gaafatamummaan itti dhaga'amu quudhaan saba isaaf uummata isaatti dhaga'amu hundu waan kanarratti argitee jabeesse iyyuu qaba. Akkaataa argitee inni ittiin daddarbu of eeggannoo isaa fakkeenya harka dhiqadha jetta uummanni kan qabu bisaan dhuguutuu qulqulluun qabu. Beeyta yeroo tokko ergaa yoo dabarsitu ergaa kana eenyutti dabarsaa jira wanni jettu si yaachisiisa. Uummanni keenya bishaan dhugaatii argachuudhaaf dubartoonni keenya argitee kiiloomeetira 20-30 jarkaan tokko leetira 20 argitee dugda baattee kagaltutu jira. Ummata bishaan dhugaatiif agas rakkoo aganga'u argaa jiru kan harka keessan guyyatti yeroo akkana dhiqadha jechuun sun dubbii jabduudha beeytu. Uummanni keenya fagoo jira duuba argitanii rabbummaa waan kan jalaa nu haa baasu waan danda'ameen argitee mootummaan waan danda'ameen ummata bakka bishaan hin jirretti argitee boottiin dhiyeessuudhaan waan danda'e hunda lubbuu ummata kabnaa baraaruudhaaf irratti hojjechuun dirqama guddaadha. Dhaabbileen mootummaa kamiti mootummaa dhaabbileen siyaasaa kamuu argitanii dhimma biyyoomaa fi dhimma ummata kanarratti waloodhaan wal bira dhaabbanne yoo hin deemne taate balaan guddaan arma dhufu kun eenyu keenyallee filee nuu nambisu hunduma keenya nyaatee deemuuf jira. Kana jalaa dandamachuudhaaf harka tokkoon uummanni keenya wal qabatee waan danda'uun yoo manaa hin bayina jedhe namni itti gaafatamummaa isaa fudhatee ollaa isaa nyaachisuuf waan argitee danda'uun beelaa isaa nyaachisuuf mootummaa qofarra dhiisinu osoo hin ta'in mootummallee waan danda'u gumaacha isaa taasisu uummanni keenyallee immoo haga danda'een innuu walitti garaan jabaatu waan ta'eef harka qalleessa isa gidduu jiru ni beeka. Waan danda'een akka gargaaru dhaamaatii jirra irratti hojjetaa jirra. Kun hojii argitee dirqama lammummaa qaama hundaati jechuudha. Iticha wanni an dhaamu kanaan durallee dhaamaa turre ammallee kanuma jabeessine dhaamna jechuudha.
haa ta'u Hamzaa guddaa galatoomi. Ayyeen daawwattoota keenyaan daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaati. Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa guyyaa har'aan keessummaa addaa tokko qabannee isiniif dhiyaanne. Keessummaa keenya yeroo baay'ee egaa fuulaan baay'ee hin beektani yogguu raadiyoo daandii haqaa irratti dubbatu. Amma erga yeroo dhiyoodhaan asitti garuu qaamaan argaatti jirtu gaazexeessaa Hamzaa Booranaati. Egaan dhaamsa kee waa'ee koronaa vaayirasii kanarratti dabarsiteetta Hamzaa kallattiidhaan garuu amma gaaffii namoota irraa dhiyaateen si gaafadha. Hamzaa Booranaa erga biyyatti galee sagalee isaanii dhabne raadiyoon daandii haqaa fudhateetuma kiisha kaawwatee badee jedhu namoonni. Isa kanarratti garuu gara sanatti otoo hin darbiin beeksisa tokko waa'ee raadiyoo daandii haqaan daawwattoota keenya dhageessisaa. Isa booda garuu raadiyoon daandii haqaa maalii fi sagaleen kee kan ukkaanfame isa kanarratti waan ati jettu simarraa dhaga'uu barbaanna. Isa dura garuu mee beeksisa kana waliin daawwanna. Atis unuma waliin daawwanna waan kana. Kumidiyaa raadaha mee dhageeffadha. Radio daandii haqaa, 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 radio haqaa dhaabbatii qabsoo ho'ituu qabsoo dhugaa dhaabbuuramtee miidiyaa hawaasa bal'aa. Ibsituutu kana wallaala. Raadiyoo daandii haqaa, raadiyoo daandii haqaa, raadiyoo daandii haqaa, raadiyoo daandii haqaa. Oduu dhugaa nuuf qorattee biyya naannoytee haala jiruu fi jireenyaa nuuf sirreessaa. Quraan hadiis nutti himtee galaanni keessa waan dhumoo warreen isiin nu utubdee. Raadiyoo daandii haqaa, raadiyoo daandii haqaa, raadiyoo daandii haqaa, raadiyoo daandii haqaa. Akkuma maqaa isiitu dharaaf dhugaa nuuf ibsitu. Sagantaaleen si gaggaarii qalbii namaa bohaarsitu. Nama hayyuu daa'ee beektolee gaggaafatee yaa barsiistuu teenya sirraa dhageenya imala ilmii galmeessinaa addunyaa. Raadiyoo daandii haqaa, raadiyoo daandii haqaa, raadiyoo daandii haqaa, raadiyoo daandii haqaa. Bu'aa bayii meeqa keessaa eegi dabartee har'a ga'uun kennu boonsaa tattaafatee. Si ugguruus biyya keessaa aduwwiini inumayyuu caalaa dhufeetee guddinee. Sadarkaa kaanirraa kaanitti tarkaanfatee raadiyoo daandii haqaa bagumaa nuuf jiraattee. Raadiyoo daandii haqaa, raadiyoo daandii haqaa, raadiyoo daandii haqaa, raadiyoo daandii. Ayyee daawwattoota keenya dhagaatti kan turtanii beeksisa raadiyoo daandii haqaati. Gaazexeessaa raadiyoo daandii haqaa kallattiidhaan fuulleetti nu waliin jira waan ta'eef isa kana gama yuutuubii irra dhaquudhaan raadiyoo daandii haqaa jechuudhaan sabiskiraayib gochuudhaan haaluma wal fakkaatuun odeeffannoo tokko tokko argachuu dandeessu. Mee Hamzaan kallattiidhaan jira waan ta'eef biyyarraa seene sabateef isa tursuun barbaadu onlaayinii irraa. Mee Hamzaa waggoota muraasa fuuldura yogguu raadiyoo daandii haqaa hundeessite kaayyoof galma maal jedhu qabattee hundeessite. Amma immoo raadiyoo daandii haqaa kana dhaga'aatti hin jirru. Kaayyoof galma keetu raawwate moo maaliif badde waan itti aggaamaa turteetu raawwate moo maaliidha? Meessa kana nutti himi. Hamzaa si dhagaan jiru miyuut nu gooteetta. Eetichaa hedduu galatoomii. Gaafii kana kallattii miidiyaa birallee deebisee ture ammallee irra deebi'ee tan deebisaa.
anaaf akka Hamzaa Booranatu yoo na gaafatte anaaf dhiiga kiyya keessa jirti miidiyaa kanarratti aarsaa guddaa kaffallee hedduutti miidhamnee hedduutti argitee dadhabnee kaayyoon isii galma ga'ee jira wanni atetti suni hedduu argitee gaafii jabduudha. Gaafa isiin hundeeffamtu irraa kaasee roorroo fi miidhaa ummata keenya irratti roga hundaan geggeeffamu irraa qolachuudhaaf saba keenyaaf sagalee ta'uudhaaf raadiyoon daandii haqaa hundeeffamtee argitee hojii jajjabaa gurguddaa hojjetaa turte. Raadiyoo daandii haqaa dura raadiyoo BBN afaan Oromootiin OMNs osoo hin hundeeffaminiin duraadha argitee miidiyaan kun kan bu'uureffamee ummata keenyaaf argitee roorroon kallattii hundaan isarratti geggeeffamaa turte. Biyyatti argitee bilbiluudhaan rakkoo ummata keenyaa addunyaa dhageessisaa turre ummata keenya argitee kallattii kamiinuu dararaaf miidhama isarratti geggeeffamaa ture. Raadiyoon daandii haqaa sadaasa argitee 3 bara 2017 kan bara 2007 biyya keenyaaf akkasumas akka faranjiitti immoo Noovembar 27 2014 sagantaa ishii tokko jettee kan jalqabde raadiyoon daandii haqaa saniin dura akkuma siin jedhe waggaa tokkoof walakkaa haga waggaa lama BBN afaan Oromoo kan jedhu takka hundeessee achirratti hojjetaan ture. Sanirraati raadiyoo daandii haqaa hundeessee bifa kanaadhaan ummata keenya tajaajilaa ture. Sagantaawwan baay'ee babal'aa hojjetaa ture. Oduuwwan haa taatu haala qabatama biyyattii keessatti argitee roorroo ummata keenya irratti gaggeeffamaa ture. Roga hundaan duka buunee hordofnetti ummata keenyaaf gabaasaa turre. Waa'ee raadiyoo daandii haqaa amma kana san jedhee ummata kiyyaaf ibsuun barbaadu. Ummanni kiyyaatu bal'inaan ni beeka waan ta'eef kallattii toora feesbuukiitiin waatsaappiin telegiraam yuutuub akkanumatti biyyoottan akka Awurooppaa Ameerikaa fi Saawuz Afrikaa ziinoo reediyoodhaan namoonni bilbilaadhaan hordofaa turan roga adda addaatiin weebsaayitii keenyallee irraa karaa adda addaatiin waan dandeenye hunda sabni keenya kun gabrummaan itti jirtu kun argitee aginni jalaa ba'uuf tokkoomnee wal dhageennee akka qabsaa'uudha qabnu hayyoota dhiyeessuudhaan kallattii qabsoo agarsiisuudhaan ummata keenya tokkummaa isaa irratti jajjabeessuudhaan miidhama argitee ummata keenya roga hundaan irratti gaggeeffamaa ture argitee saaxilaa turre abbootii irree argitee shiira isaan ummata keenya irratti xaxaa turan argitee cabsaa turre eegisaniiti gara biyyatti galuun ni dhufe biyyatti yeroo gallus miidiyaa kana bu'uuressuudhaaf galle miidiyaa kana yeroo waggoottan dheeraa kana hunda irratti hojjennu haalli nu mijateeti miti ummanni keenya ni beeka itti dhibamnee itti rakkannee hojii namni 20 hojjetu hojii namni 15 hojjetu nama tokkoodhaan haga sadarkaa hojjechuutti miidhama guddaa keessa turre jechuu guyyaa sa'a tokko rafaa gabaasa guutuu argitee yeroo hiriirri geggeeffamu magaalota 35 40 sanii ol bilbilaa oduu qindeessaa barreessaa saniin booda immoo oduu waraabaa ofii teekniishiyaan taatee teeknika irratti ofii kan keeti edit gootee miksi gootee wanni kun hagam hunda akka inni ulfaatu itichaat gaazexeessadha sitti muun hin barbaachisu hojii hedduu ulfaataati sa'aatii 18 sa'aatii 20 kompiitara irra teessaa waggoota dheeraa kana hundaaf dararamaa keessattuu biyya an ture sun biyyoota akka Ameerikaa fi biyyoota akka Awurooppaatti argitee dimokiraasiin itti lallabamee yookaan argitee mirgi namaatti kabajamee akka barbaadde taatu miti. Biyya Saawud Arabiyaa keessan ture hojiin an hojjedhu hojii seera dhabeessadha. Mootummaan sila na argee bakka itti na ajjeesudha yookaan immoo tarkaanfii hamaa kanarratti fudhatudha. Namaa waliin arguu keessa qofa kiyya dhokadhee hojjedha. Waggoota dheeraa kana hunda akkasitti dararamee yoo argadhe nyaadhe yoo beela'ellee beela'ee yoo dhukkubellee dhukkubsata. Bifa saniidhaan rakkoo keessa argitee biyya Arabaa kana keessa waggaa 7 yeroo ture mana 11 keessa jiraadhe. Asiinii ba'aa asiitiin wanni si sodaachisu ni dhufa. Namni ata bukaatoo dhaabattee argitee mirga keetti biyyatti falmattuu miti. Nama afaan Oromoo dubbatu, nama afaan biyya keenya dubbatu yoo argitee hin baqattaa, na beekanii laata jettaa, na hin shakkitaa. Sodaataatuma argitee sagaleen Oromoon keessa teessee waraabdu. Argitee namni ollaa kun na dhagaha meeshaan kompiitaraaf meeshaan waraabbii kun hunduu argitee yoo mana san keessa qabame yakka guddaadha uummanni biyya san jiru haala hamaa keessa uummata jiraatu uummanni keenya ni beeka
haala hamaa san keessas dhibee hedduuf saaxilamnee darabnee rakkannee beelofnee yeroo 15 haga 18 soorraa lafa dhufnutti geenne bishaan waan dhunnu dhabne argite tola keessan turre argite duuba. Yeroo san hunda wanni gammadaatidha ka goonu gulukoosiin argite hospitaalatti natti dhaabbate yeroo buqqise argite galee oduu hojjedhutu ture tola keessan dabarsine hamaa keessa reediyoo san sagalee ummata keenya san baannee deemaa turre duuba argite jaalattee aarsaa kafaltu kana hunda jaalattee hojjetta. Ilmaan keenya obboleewwan keenya qeerroon keenya dhiigni isaanii dhangala'aa jira biyya keessatti aarsaan nu kafallu sun wamaanatti hin fakkaatu ture yeroo sanatti beela'us dheebodhus miidhamus dhukkubus danda'ee ciniinnadhee guyyaatti argite sa'aatii tokko sa'aatii lama rafaatidha waggaa 7 nan yaadadha waggoota hagana dheeraa kana keessatti sa'aatii 3 guyyaan nitu barree sagantaa argitee miiksi godhee hojjechuu waan laafaa miti duuba argitee waan jabdu akkana jaalannee aarsaa ganga'u kaffalleef karatti gatuun argitee waan jabaadha waan ulfaatudha hin jaalannaa akkuma nu sagantaa kana argitee itti cinni itti kuteennaadhaan hojjennu ummanni keenyallee sagantaa kana jaalata dhugaa ummata keenya argitee akkuma ummanni keenya nutti muudhan argitee lafa kaahaa turre ummanni keenya wanni nu jaalatuuf dhugaa dubbanna sagalee isaaf ta'aa turre kanaaf nu jaalata yeroo biyya gallee immoo waan kan hundeessuudhaaf argitee deemnutti argitee haala mijataan argine namni keenya miidiyaa ni jaalata deeggarsa argitee barbaachisu immoo argitee kennuudhaaf haalli ni jabaata biyya kana keessatti deeggara qindeessitee nama qindeessitee miidiyaa tokko dhaabuuf reediyoo tokko dhaabuudhaaf qarshii miliyoonota barbaachisa TV gochuudhaaf qarshii miliyoonota barbaachisa gurmuu jaba feesisaa nama deeggaruu kaayyoo nama hubatu argitee haala waliigalaati waan kana walii qindeessanii biyya kana keessatti tarkaanfachiisuudhaaf argitee sakaalliin ture sakaalli guddaadha sakaalli kana san jechuun barbaadu ummata kiyyattamsaniif diriirsee himullee hin barbaadu garuu raadiyoon daandii haqaa kaayyoon isii bakka geette miti imalli ummata keenyaa bakka barbaadu dhaqqabeeti miti ana akka nama tokkotti argitee waan danda'u hunda waggoota kana hunda godhaa ture amma garuu humna kiyyaa ol taheeti argitee waan kana dura ceesisu kan dadhabeef malee kaayyoon ummata keenyaa birxa ga'ee yookaan bakka barbaadamu dhaqqabeeti miti. Duuba argitanii ammatti immoo haala haarawaatiin kallattii toora argitee feesbuukii raadiyoo daandii haqaatiif akkasumas saatalaayitiiwwan argitee amma uummanni Oromoo qaban kanneen wajjiidhaan walitti qindaa'uudhaan miidiyaa kan argitee maqaan isaa maqaa seena qabeessaa hojii seena qabeessa hojjetaa ture bifa saniidhaan argitee obboleewwan argitee gaazexeessitoota muraasa argitee qacaruudhaan obboleewwan keenya argitee biraa irratti dabaluudhaan obboleewwan kun miidiyaa kan argitee akka isaan faankishin godhan ammallee taasisuudhaaf hojii jalqabne jirra ummanni keenya argitanii rakkanneeti haalannuu mijjatu dhabee sanirraa hafne malee kallattiin nu isinirraa hafnu hin jiru lubbuu teenya wareega kennine qabsoon ummata keenya wanni ummanni keenya barbaadu aginni bakka inni barbaadu dhaqqabut inuma jirra ummata keenya waan nu rakkisetti nu rakkise malee sila argitee waan isinirraa fagaannu miti isinuu ni beeytan jechuu Tole Hamzaa egaa warreen nu daawwachaatti jiranii maal akka jirtuu fi haalota imala keessa dabarsite keessumaa akka raadiyoo daandii haqaatti waan jirtu nuuf kaasteetta inni kun egaa aarsaa guddaa kaffaluu barbaachisa akkumatti jettee mee kaleessa hin gaddaa haala mijannee biyyoota arabaa keessa teesseeti kan saba keef sagalee taate atiyyuu kaasteetta kutaalee Oromiyaa bal'oo fi magaalotaas ta'e baadiyaa keessatti sochii yookiis immoo fincilaa xumura gabrummaa sabni keenya gochaa ture keessatti sagalee jabaa taatee guyyaan har'aa ga'ameera har'as egaa namni akkatti hiika inni kaan garee bilisoomne irra jedhutu jira inni kaan immoo hin bilisoomne kan jedhutu jira haa ta'u garuu namoonni waan tokko lama si komatu Hamzaa jechuun Hamzaan erga biyyatti galee waan bilisoome fakkaata kanaaf nu harkatti callisee kan jedhu dubbatu isa kana irratti deebiin Hamzaa maalime? Anini karaan durallee waan kanarraati dubbadheen jira gaafa biyya kanatti gallu biyya kan argitee jijjiiramatti argame jennee galle hundi keenna qofaa miti dhaabbileen siyaasaa Oromoo hunduu ilmaan Oromootu masara mootummaa seenee ilmaan Oromootu taayitaa qabatee kanaaf argitee ilmaan Oromoo kan argitee jajjabeessinee gargaarree
haga argitee mootummaan biyyatti argitee mootummaan uummataa dhaabbatutti wal gargaarree argitee imala kana ce'uudha qabna jenneeti argitee ka biyyatti galle yeroo biyyatti gallettis argitee warra argitee taayitaa harkaa qabu ilmaan Oromoota argitee gargaaruudhaaf waan hin godhin hin qabnu. Bilisomnee jirra osoo hin ta'in imala bilisummaatti achi ce'uuf deemuudha qabna. Malli bilisummaa jalqabee jira. Argitee akkamsanti lallabadhellee hin beeku. Wannan bilisomnellee argitee sabni tokko bilisomuuf maaltu ulaagaan isaa maalidha? Maalirraa yoo maal argateedha? Bilisummaan uummata tokko kan argitee mirkaneeffamu kan jedhu kun qabxiiwwan gurguddoodha. Kanaaf argitee bilisomnellee jennee hin beennu. Garuu imala bilisummaa jalqabame kana milkeessuudhaaf akka Oromootti wal bira dhaabbannee imala kana ce'uudha qabna. Imala kana ce'nee mootummaan uummata ijaaramuudha qabna. Qabaa jechuudhaan sochii guddaa taasisaa turre jechuudha. Keessattuu an akka kiyyatti yoon dubbadhu akka ilma Oromoo tokkotti akka gaazexeessaaf akka aktiivistii Oromoof uummata kana biratti dhagahamaaf jaalatama qabutti Oromoon argitee akka inni ce'uuf akka inni duratti harkaaf jijjiiramni kun akka milkaa'uudhaaf waan hin taasisin takka hin qabnu haga argitee Hamzaan Oppidootti galee namni jedhu dhugaa keeti garuu lakka tolan qabu gorsuu wayyaa walitti wal argitee gorfachuu wayya jechuudhaan deemaa turre garuu argitee imalli sun argitee akka barbaadamutti hin taane karatti argitee reeqa wayii argine argitee karatti argitee gufaata hedduu argine tana argine jennaan kaayyoon kenna bakka hin geenne akka nu barbaannu akka Oromoon barbaadu akka Oromoon madaaluun deemaa hin jirtu jennaani jarana karaan kun nu baasu karaa nu baasutti deebi'uudha qabna jennee toora qabsoo Oromoon barbaadu hundaan qabsaa'uudhaaf qophii jirranu. Maalennaan kaayyoon kenna jireenyi kenna dachi tanarratti dhugaa uummata kennaa haaluun osoo hin ta'in dhugaa uummata kennaa bakka qabsiisu waan ta'eef karaa dhugaa uummata kennaa karaa qabsiisuudhaaf qabsootti seennee qabsootti jirra taphatti hin jirru qoosaatti hin jirru akkas keessa jirra amma. Tole ulfaadhu Hamzaa waanuma namni si gaafatu yookiis immoo akka gaaffiitti kaasu si gaafachuu waan hin qabuufi dhimmi fuulleffannoo keenyaa waa'ee koronaa vaayirasiiti. Mee baay'een keenya egaa akka biyyatti galteen raadiyoo daandii haqaadhaan sagantaalee baay'ee bohaarsoo fi barsiisoo ta'aniin si eegaatti turre maalii fi baroota darban keessaa dhimmi fuulleffannoo kee inni guddaan sagantaalee barsiisoo fi bohaarsoos ta'anii matumaayyuu waa'ee sochii sabni Oromoo taasisaatti jiru keessatti gahee guddaa taphatteetta isa kanaaf galata qabda saba kee biraa haa ta'u garuu amma erga biyya galtee sagalee kee dhabame kanaaf akkasitti si gaafachuudhaaf dirqame haala jirru keessa taane haa ta'u yeroo dhiyoo immoo marsaalee hawaasummaa irrattis ta'e miidiyaalee irratti Hamzaadhaan argaatti kan jirru kallattii gama raadiyoo daandii haqaatti miti matumaayyuu inni jaarmiyaalee siyaasaa yookiis paartilee siyaasaa keessatti mul'achaatti jira kan jedhudha. Gama jalqabaa akkumatti jette jijjiirama kanaaf daandii taana jennee mootummaa aangootti ba'iyyuu maqaa Oromummaan deeggarreerraa kan jedhu kaaste itti fufuudhaan immoo tibba kana kan argaatti jirru paartii koongireesii federaalistii Oromoo yookiis KFO OFC faana si agarra isteejii gurguddaa tokko irratti. Mee isa kanarratti Hamzaa gara fuulduraadhaan gama gaazexeessummaadhaan agarru moo gama paartii siyaasaadhaan arguudhaaf jirra. Yoo akkas ta'e immoo raadiyoo daandii haqaa kan eegaltu yoo ta'e miidiyaan kee loogiin qabaatu gara paartii tokkotti hin ciisu laata sababal'aaf sagalee balaansi ta'een walqixaan dhiibbaa tokko malee yookiis loogii tokko malee hojjetta jennee akkamitti si amanuu dandeenya Hamzaa? Egaa amma haala amma qabatamaa keessa jirru keessatti balaa kana keessa rabbiin nu baasu waan koronatu nutti jira. Gaafa kanarraa dandamannee argitee kanarraa hafee lubbuun hafee balaa kana bira darbee duratti waan hojjechuu qabnu himamuudha qabu uummata keenyatti waan ibsinu ta'a ammatti argitee akkuma kaaftee dhaaba siyaasaa koongirees federaalistii Oromoo OFEKO keessatti argitee dabalamee akka miseensa tokkotti argitee miseensadha qaama argitee hoggansaa miti akka miseensatti argitee ilaalcha argitee itti amanu san Oromoon karaa kanaadhaan argitee qilee amma keessa jiru haala amma keessa jiru kana keessa karaan inni ittiin ce'uu danda'u karaa kana jedhee waan itti amanuuf sanitti illee seenee dabalamee jira. Kallattii miidiyaatiin yeroo ammaa kanatti miidiyaan daandii haqaa bifa kamiidhaan deema haala kamiin hoggansiisaa deema waan
keenyadhaaf kan duratti argitee ibsaa deemnu ta'a. Haala amma yeroo ammaa kanatti argitee haala irratti miti kan nu itti jirru daandiin haqallee yeroo ammatti hojiin inni guddaan itti xiyyeeffatee haala qabatamaa ammatti kan hojjetudha. Duraadhaaf ammoo bifa kamiidhaan haala kana wal simsiisanii haala kan argitee ummata keenya tajaajiluudhaaf duratti deemama kan jedhu ummata keenyadhaaf bal'inaan kan ibsinu ta'a. Wanni guddaan garuu miidiyaan kun kan Hamzaa Booranaa miti. Hamzaan Booranaa eegi kara bira kallattii birallee deeme hoggansa isaa ijaaratee miidiyaan kun duranaafillee kan itti fufuu danda'u ta'a. Miidiyaan kun qabeenya uummataa. Uummanni wanni inni gaafatuuf waan jaalatuuf qofa osoo hin ta'in kiyyaadha jedhee waan amanuuf. Hamzaan dhaabbilee siyaasaaf hojiiwwan biroo kamuu keessatti yoo seenes miidiyaan kun kan uummata waan ta'eef abbooma isaa uummata hoggansa argitee galchine kan duratti deemamu ta'a jechuu iticha. Tole Hamzaa galatoomi sagaleen keelleen ciccitaa tarii daataati qabdutu tuttumuramaa jiraa hin beekne garuu gara dhumaarratti gaaffii tokko qofan si gaafadha kanumaan gaaffiif deebii keenyallee raawwannaa guddaa galatoomi mee raadiyoo daandii haqaattan si deebisa ammas raadiyoon daandii haqaa erga biyyatti galtee si dhagaatti hin jiru kan jedhudha ati immoo egaa ofii koo akka dhuunfaatti gama paartii koongireensii federaalistii Oromoo yookiis OFC'tti akka miseensummaatti qooda fudhadhee saba koof matumaayyuu carraan itti sagalee isaaniif ta'u yookiis immoo dubbadhuuf irratti hojjechaan jira kan jedhu iftoominaan nutti himteetta kanaaf guddaa galatoomi mee guutummaatti ati akka ilma Oromootti waan kaleessa saba keef sagalee taatee itti iyyaatti turte yookiis immoo sagalee keedhaan baay'ee himaatti turte akka raadiyoo daandii haqaattis ta'e akka ilma Oromootti waan Oromoon itti aggaamaa ture yeroo ammaa kana sadarkaa maaliirra waan ga'e sitti fakkaata jechuun baay'ee namoonni tokko galfanni Oromoon nyaatame galfanni keenya daandiitti hafee jedhu warri kaan immoo lakki galfanni keenya 4 kiiloo galeera kiiloo 4 galeera waan ta'eef kana booda qabsaa'uun nuun barbaachisuu jedhu isa kana faana wal qabsiistee ati dhimma amantii kee irratti nama baay'ee ciccitu sabateef dhugaa jirtu nutti dubbatta jedheen yaada mee qabsoon Oromoo sadarkaa maaliirra ga'e tarkaanfii tokko gara fuunduraa immoo gara booddee yookiis waan Oromoon ijoolleen Oromoo sun itti wareegamte sagaleen ati bilbilaan waraabaatti turte sun har'a firiinsaa boo'icha haadha hiyyeessaas ta'e abbaa hiyyeessaa sadarkaa maaliirra ga'eera jettee xiinxalta Hamzaa egaa baay'ee isaa dubbachuurraa akka of qusattu nan beeka anis baay'ee dhiibeen deemu haa ta'u garuu sadarkaa maaliirra ga'eera egaa amma beeyta reefullee jedhaa ture sagaleen kiyya hin dhaga'amaami. Hin dhaga'ama amma Hamzaa. Amma waan balaa guddoo hamtutu nutti jira. Waan siyaasaa kanallee irraa guddoo dubbachuun barbaadu. Oromoon eessa jira eessa dhaqqabee ka jedhu. Kanaan durallee dubbataa turree imalaawwan keenya argitee kaafaa'oon kallattii godinaalee adda addaa irraa geggeessaa ture irratti. Qabsoon Oromoo bakka barbaadamu akka hin dhaqqabin akka yaadametti akka deemamaa hin jirre inumayyuu argitee sadarkaa tokko boodatti deemu dubbataa turre ammoonni guddaan boo'u miti. Uummanni keenya sadarkaan qabsoon isaa eessa akka jirtu hubatee beekee jira. Bifa saniitiin waan ummata keenya madaalu waan ummata keenya kan haga inni gahu guddinni isaa kanaatiin kaayyoo isaa bakkaan gahu bifa danda'uun bifa gurmaa'eef bifa ijaarameen bifa hayyoomatiin qabsoo ummata keenya karaa wayyoo ta'eedhaan dura ceesisuu haala danda'amuudhaan irratti hojjetaa jirra. Amma wanni guddaan kanaa miti. Balaan hamaan akka biyyatti dhufee jira. Balaan kun argitee amma waan siyaasaa miti. Yeroon kunillee yeroo waan siyaasaa itti dubbannu miti. Akka argitee sagantaa keenya keessatti illee argitee boriifillee miidiyaaleen qabataniif guutumaa guututti waan siyaasaa gaafa biyyi jirtu gaafa uummanni jiru itti deebina rakkoo hin qabu. Ilaalcha barbaannillee qabaatu amma baade. Biyyi kuniif uummanni kun kallattii inni ittiin dandamatuu danda'u irratti argitee hojjechuu danda'u qabna. Abbaan barbaade ilaalcha siyaasaa barbaade haa qabaatu. Garuu balaaf rakkinna gaaga'ama uummata keenya irratti dhufaa jiru kan
ofirraa qolatuudhaaf wal hubannee wal deeggarree wal jajjabeessinee hamtuudha qabna. Hamtuun dhufte kun hamtuu guddoodha. Ummanni keenya miidhamaadha, rakkataadha, hiyyeessadha. Yeroo ammaa kanatti balaan guddoo dhufte kun nama keenya nyaachuuf deemaa jirti. Nama keenya akkamitti jalaa baraarfachuu qabna, akkamitti jalaa oolchuu qabna ka jedhuudha xiyyeeffannoon keenya inni guddaan. Kan siyaasa bor argitee gaafa argitee biyyi nagaa taate, gaafa argitee gaafa namni lubbuun hafe walitti deebinee haasofna. Itichaa kiyya ejjannoon keenya maalidha akka ta'e Oromoon hin beeka. Ilaalchi keenya maal akka ta'e qaamni hunduu ni beeka. Ilaalchi keenya dhimma Oromoof Oromummaati. Oromoof Oromummaan ijaaramuudha qabdi waan jedhuudha. Akkasumas biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti Oromoon argitee waan isaa malu argatee sabaaf sablammii biyyattii kana keessa jirtu wajjin bifa walqixa ta'eedhaan namu waan is madaalu argatee sadarkaa isaatiin argitee akkinni biyya kana keessatti qooda fudhatuudha kan barbaannu malee Oromoon eenyunillee tuffatame eenyulleen eenyummaa isaa dhiitee akka inni argitee jiraatu hin barbaannu. Kaayyoomeen kenna miti sun duuneen lafa tanarraa dhabamna malee. Garuu ammatti xiyyeeffannoon keenya guddaan dhimma argitee dhibee balaa dhufee kanarratti ta'ee ummanni keenya xiyyeeffannoodhaan akka irratti hojjetu, akka wal hubatu, akka wal gargaaru, akka gorsa ogeeyyii dhaga'u, akka argitee gorsa argitee kallattii mootummaatiin dhimma kanarratti darban akka hayyoonni isaanii waan dabarsaniif akka hordofan dhaamna. Miidiyaaleen hundillee waan kanarratti akka argitee xiyyeeffannoo kennanii hojjetan qaamni dhimmi ilaalu abbaan qabeenya Oromoo qeerroon Oromoo hunduu wal gurmeessanii baadiyyaa Oromoota hunda keessa deemanii hubannoo uumuudhaaf irratti hojjechuudha qaban. Bifa duulatiin konkolataan bobbaan geggeeffamee lallabamee argitee uummata keenya argitee yeroon itti dammaqsinu dhimma kanarratti yeroon isaa ammaadha. Osoo balaan kun babal'ataa hin deemin jechuu. Kanaaf Rabbiin argitee jalaan waa baasu. Balaan tun bala guddoo gara Rabbitti argitee namuu amantii qabuudhaan waan itti amanutti Rabbii isa deebi'ee haa boo'u. Balaan tun bala guddoodha. Waaqa keenyatti haa boonnu jenna waan barbaachiseen of eeggannoo haa goonu. Namoota nu dogongorsuuf deeman irraati of eeggannoo haa goonu jenna. Gaazexeessaa Itichaa Guddataa ulfaadhu yeroo biraallee bal'innaadhaan wal argina jedhee abdii guddaa qaba. Galatoomna dhiyeessuu kan keetiif. Galatoomi Hamzaa, egaa dhimmi fuulleffannoo keenyaa akkuma tikaaste tarii namoonni baay'een waan dhaga'uu qabaniif gaaffilee sanarratti fuulleffadhe jalqaba irratti illee beekseera. Dhimmi fuulleffannoo keenyaa waa'ee addunyaaf yaaddoo ta'e akkasuma immoo biyya lafaa guutummaaf yaaddoo ta'e dhimma koronaa vaayirasii irratti fuulleffannaa. Keessumaa taatee kanaan guyyaa har'aa namni tokko illee biyya Itoophiyaa keessatti lubbuun darbe kan jedhu marsaalee hawaasummaa irratti argaatti jirra. Hagam dhugaa akka ta'e beekuudhaa baadhusi. Egaa gidduudhaan akka raadiyoo daandii haqaatti beeksisa tokko hojjetteetta maatiiwwan raadiyoo daandii haqaarraa kan jedhu ishee sana dhaggeeffannee dhaamsa kee kan Oromummaa akkatti dhaamtu carraasiif kenna. Mee beeksisa kee sana dhaggeeffanna akka raadiyoo daandii haqaarratti yuutuubii kee irratti kanatti gadhiiste isa booda dhaamsa kee kan Oromoo fi Oromummaa irratti fuulleffatte akkatti dhaamtu hireessiifan kenna Hamzaa. Isa booda gaaffiif deebii keenya raawwanna. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatiiwwan raadiyoo daandii haqaa kan biyya keessaaf biyya alatti argamtan. Kabajniif nageenyi keenya isiniif qabnu kan onnee irraatti buqqaate bakkuma jirtanitti isin haadha. Akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha. Daadoo babaaroo namaa sa'i keessan nagaa xiqqaa guddaan nagaa. Ardaan keessan nagaa qe'een keessan nagaa. Namaa sa'i keessan nagaa. Afinaa fayyaaligii nageenyi keessan qixxee baroo jirtu dansa jirtu gaarii jirtu mishaa jirtu yooyyaa jennee harka fuune. Anu bulees keessan Hamzaa Booranaatu uummata keenya.
yeroo dheeraadhaaf addaan banne kallattii toora raadiyoo daandii haqaa kanaatiin gaaffiiwwan keessan hedduu ture. Gaaffiiwwan keessan argitanii deebisuu dadhabne osoo hin ta'in haalli biyya kana keessa jiru osoo nuyi mijatiin yeroo dheeraadhaaf isinirraa bannee jirra. Amma garuu gaaffiiwwan keessan tokko lama sadii jennee deebisuuf yaalii jalqabaa jirra. Gaaffii keessan deebisuuf dhufu keenyadhaaf akka saduu simatti namni guddaa qabna. Uummata keenya bakka irra deemnee wal argine ammaan boodas turan warra waliin deemu nu haa taasisu. Kalees akka hamtuu keessa waliin dabarsine hamtuu bara kana nutti dhufte rabbiin jalaa nu haa baasu. Uummata keenya hamtuun guutuu addunyaa qabattee jirti. Hamtuuf balaa addunyaa guutuu qabatte kan rabbiin jalaa nu haa baasu. Biyyi keenyallee gaaga'amattee jirti. Guyyaa har'aa kana qofa keessatti hamma ammatti namoonni 25 dhibee vaayirasii kooroonaa vaayirasii yookaan COVID-19 akka qabaman hubannee jirra. Mootummaanis labsiiwwan adda addaa labsaa jira, tarkaanfiiwwan adda addaa fudhataa jira. Gaaffiiwwan uummanni keenya gaafataa ture keessaa bilbilii fi akkasumas tajaajilli intarneetii uummata keenya lixaaf kibbarraa dhaabbate guyyaa har'aatti irraa ka'ee jira. Kun oduu gammachiisaati. Akkasumas uummanni keenya balaa kana jalaa dandamachuudhaaf gorsa ogeeyyii fayyaa haadha kennu. Of haa eegnu. Gaafa of eegne maatii keenya eegna. Maatii keenya gaafa eegne qe'ee ollaa keenya, uummata keenya, saba keenya, biyya keenyatu eegama. Itti gaafatamummaan haa sochoonu. Bakkoota namoonni itti baay'atan hundarraa fagaannu. Labsiiwwan mootummaa haa hordofnu. Egaa itti gaafatamummaan guddaan yeroo amma kanatti ogeeyyii fayyaaf qaamota nageenya kabachiisan irratti bu'ee jira. Egaa uummata keenya toora kanaatiin dhaamsota adda addaa qophiiwwan adda addaa isiniif dabarsuudhaaf qophiiwwan kennaa xumurannee jirra. Deebinee wal arginaa. Fayyanaa ta'a. Nagaa keessanaaf jiraadhaa. Rabbiin balaa kan jalaatiin nu haa baraan. Amin. Meegaa beeksisa kee kallattiidhaan dhageenyeerraa Hamzaa gaaffiif deebii keenya xumuruudhaaf jirra. Ayyeen daawwattoota keenyaa daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru turtii gaazexeessaa Hamzaa Booranaa waliin taasisaatti jirru. Hamzaa Booranaa keessumaa raadiyoo daandii haqaa hundeessuudhaan sochii sabni Oromoo baroota darban keessatti taasisaa turan keessatti nama gaheesaa adda durummaan bahachaatti ture. Harragaa biyya keessa jira dhimmi fuulleffannoo keenyaa waa'ee siyaasaas ta'uu baatu waa'ee yeroo ammaa kana yaaddoo biyyoota addunyaarra jiran maraaf rakkoo ta'e dhimma kooroonaa vaayirasii irratti dhaamsa Oromummaa akka inni dabarsuuf keessummaa koon isiniif godhee gaaffiiwwan biroo isin qabdan anis danuun qaba haa ta'u garuu har'aaf isa sana bulfannee jirra waa'ee kooroonaa vaayirasii irratti fuulleffachuudhaaf dirqamne mee Hamzaa gara dhumaa irratti yoo yaa jettee sagalee baay'ee miidhagaa sanaan warreen nu daawwatan gama Oromoo Diyaaspooraa miidiyaan nuuf dabarsiteetta ammas simatu nuuf xumura garuu osoon xumuriin dura dhaamsa kee kan Oromummaa Oromiyaa bal'oof dabarsiiti isa booda sagalee baay'ee miidhagaa sanaan sagantaa keenya nuuf raawwatta jechuudhaan dursa garuu dhaamsa kee mee dabarsime. Iticha ulfaadhu Oromoo koo kan kaaba kibbaan bahaa dhiyaan jirtan dhibeen biyya qabatte tun talaalli hin qabdu hagamma addunyaan barbaaddee hin argineef qorichi isaan argamne addunyaan guutuu guyyaa irraa guyyatti lubbuun argite namoota kumaatamaan lakkaawwamanii argite akka baalatti jigaa jira. Biyyoonni gurguddoon jedhaman guyyatti lubbuu kumaatamaan wareegaa jirti. Biyya argitee yoo namni tokko du'e argitee miidiyaan isaanii hunduutti arrifataa turan guyyan namni kumaatamaan irraa harca'aa jira. Waan qabataniif dhiisa wallaalanii jiran uummata keenya. Balaan dhufe kun bala hamtuudha. Waan argitanii tuffatanii laaffisanii ilaalanii miti. Biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana wanni nu hubataa jirru dhaamsi roga hundaan darbaa jira namni dhagahaa jira. Garuu namni xiyyeeffannoo itti kennee irratti hojjetaa hin jiru. Haga sadarkaa barbaadametti namni sodaataa hin jiru. Baadiyyaa keessa osoo hin ta'in magaalaa Finfinnee keessa yoo marte ilaalte namni sodaataa hin jiru. Namni konkolaataa keessa walitti ammallee duudee deemaa jira. Walitti qabamee deemaa jira. Manneen nyaataa keessa argitanii walitti qabamee nyaata argita. Bakka bunaatti nama argita. Magaalaan eegi magaalaan Finfinneen haala kana keessa jiraatte baaddiyaan maal haa ta'uugaa? Baaddiyaan Oromoo tokko yeroo amma gabayaan dhaabbatee jira. Mootummaan tarkaanfii inni fudhataa jiru gaariidha. Garuu gahaa miti.
yaa ummata keenya dhibeen kun dhibee hamtuudha. Dhibeen kun namallee ajjeefti. Kuno akka ajjeeftu addunyatti illee mul'ataa jiran. Nama gurraachi ajjeeftu akkasumas dargaggeessa ajjeeftu ijoollee ajjeeftu akkana hin jenne kuno ijoollee waggaa 6 waggaa 3 du'aa jiran. Dargaggeessi dhumaa jira. Gurraachilleen dhumaa jira. Gurraachilleen du'aa jira. Kanaaf ummata keenya waan kanaaf xiyyeeffannoo kenna. Rabbiin baratan jalaa nu haa baraaru. Akkinuutti jirru kun gahaa miti kana caala daran jabaannee hojjechuu qabna. Dargaggeeyyiin Oromoo roga hundaan jirtan baha ummata keessanii lallaba. Hojiiwwan fakkeenyummaa adda addaa argaa jirra. Daran jabeessa hojjedha. Xiyyeeffannootti kenna. Xiyyeeffannootti kenna. Kallattii dhibeen kun ittiin darbu kallattii laafaadhaan darba. Otoo atiin barbaadin inni barbaade si dhufa beeyta to'achuyyuu nu injabaata dhibee kan. Kanaaf ummata keenya waan dandeessanuun of eegaa. Kaan argitee Rabbiin irraan nu haa eegu. Fayyaalummaa keenya kana argee humna keenya kana argee argitee Rabbiin nu haa gargaaru malee argitee dubbii jajjabduudha. Dubbiin argitee yoo humnaan taate birriin taate har'a warri Xaaliyaan birrii harcaasaa jira. Maal nu gooti birriin keenya eegi fayyifne jedhaa jiran. Kanaaf argitee dubbii qabeenya qabaatutu miti. Dubbii hiyyummaa miti. Muummichi ministeeraa osoo nafin biyyoota adda addaatti dhibee kanaan argitee qabamaa jira. Namoonni argitee gurguddaa addunyaa jedhaman dhibee kanaan argitee addunyaa kanarraa godaanaa jira waan taateef warri of eeggannoo gurguddaa godhan guyyaarraa guyyaa qulqullinni isaanii eeguudhaan beekaman warri argitee namatti argitee hin hiiqnetu dhibee kanaan harcaa jiran. Yaa ummata keenya nu akka nu jirru nulleen hin beekne rabbiin keenyallee hin beeka. Ammoo argitee fayyaalummaa keenya kan argee nagaannummaa keenya kan argee dadhabbina keenya kan argee Rabbiin irraan nu haa gargaaru jenna. Warri argitee miidiyaa kana gubbaadhaan argitee Oromiyaa diaspora miidiyaa gubbaadhaan nu hordofaa jirtan hundi keessanuu galatooma. Gaazexeessaa itichaatis horii bulii deebanii jabaadhu siin jenna. Argitee hojii miidiyaa hojii of kennuudhaan hojjetamuudha argitee hojii argitee kafalti qofaan hojjetamu miti baay'ee hojii miidiyaa hojii argitee qarshiin si kafalameef qofaaf hojjetu miti hojii miidiyaa hojii of kennuuti hojii of wareeguuti hojii miidiyaa. Kanaaf hojii kanarratti bobba'uu kan keetiidhaaf hedduu gammachuu sirraa qaba. Daran jabaadhu dura deemi harkan kennatini hin laaffatini rakkoon miidiyaan qabu hedduu akka ta'e nan hubadha nan beeka. Jabaadhu cichi saba kan keeti waan dandeettuun gargaari. Ummata keenya horaa bulaa deebana yoo hedduu isin jaalanna fayyaanaa ta'a. Booranni keenya durillee argitee yoo iyya waliin jedha argitee walitti diratee akkanaa wal hammatee harka wal fuudhuun kunillee hin jirtu. Yoo iyya waliin jedha fagootti argitee dubbiin akkuma ummata keenya booranatti argitee isinillee yoo iyya fagootti waliin jedha harkallee waliin fuudhina naganaa jiraadha fayyaanaa ta'a hedduu isin jaaladha. Ulfaadhu Hamzaa guddaa galatoomi marreen daawwattoota keenyaa warreen daawwachaatti jirtan odeeffannoo dhimma koronaa vaayirasii yookiis COVID-19 irratti barbaadan keessumaa biyyoota Ameerikaaf naannoo ishee jiraattan lakkoofsa bilbilaa 18775622330 kanuma gara gadiitti deemaatti jiru maqaa Hamzaa Booranaa cinaatti yookiis raadiyoo daandii haqaa irratti dhimma bahuu dandeessu. Warreen biyya keessa jiraattan immoo lakkoofsa bilisaa 6955 itti dhimma bahuudhaan dhaamsa keessan yookiis immoo odeeffannoo argachuu dandeessu. 6955 lakkoofsa bilisaatti bilbiluudhaan gara gadii irratti deemaa ture turtii daqiiqaa 58tiif Hamzaa Booranaa waliin taasisneen achumarraa argachuu dandeessu. Akkaataan ani dubbadhe yoo jarjarsuu ta'es marreen egaa hundi keenya iyyuu kallattii dandeenyeen of eegnee saba keenyas biyya keenyas eeguun dhaamsa keenya yookiis dhaamsa qophii keenyaati. Turtiin gaazexeessaa Hamzaa Booranaa yookiis raadiyoo daandii haqaa waliin taasisne kanuma. Marreen egaa Hamzaa Booranaa waan imala kee baroota darbanii nuuf kaastee dhaamsa kee kan oromummaas nuuf kaastee dhimma koronaa vaayirasii yookiis COVID-19 irrattis dhaamsa kee nuuf dabarsitee jirta. Akkuma jalqaba irratti yoo yaa jettee nagaa nu gaafatte sanagaa har'a sagalee baay'ee miidhagaa sanaan kanuma keetiin anis cufuu barbaada. Marreen atumti nagaatti nuuf dhaamiiti. Yeroo biraa qophii biroo walitti deebina jedhima nagaa nuuf dhaame gaasumaan raawwanna. Yoo ummata keenya nagaan keessan qixxee haa ta'u fayyaanaa ta'a hamtuu baraa tanallee jalaa Rabbiin nu haa baasu. Argitee bakkuma jirtanitti amiin jedha du'aan tullee naa dhaqqabdu ergaan tullee naa dhaqqabdu dhiqqaa keenya guddaa keenya Rabbi nu haa tiksu. Balaan dhufte tun bala hamtuudha. Rabbiin jalaa nu haa hoffolchu. Rabbi jalaa nagaan nu haa baasu. Naganaa jiraadha hedduu isin jaaladha ammoo akkitee jaalala teeyye tur akka turtuuf akka nu wal jaalalli keenya turtuuf
waan argitee ogeessi fayyaa saniin jedhagaa maal jennaan bor isin arguu barbaada harka namallee hin fuudhina argitee bor isin arguu barbaada bor lubbuun bullee argitee bilisummaa Oromoo harku awwina argitanii bakka namni walii qabametti hin deemina argitee yeroo hattifatan akkan jedha hattifadha wal jaalanna yoo taate ergaa kana walaa dhaabnu nama jaalattaniif ergaa dabarsa nama jaalattaniif argitee bakka namoonni walii qabamu akka inni hin deemne harki isaa akka dhiqatuufi yoo argitee mallattoon dhibee kana namni nu beeyi nurratti mul'ate akka inni gara mana yaalaa deemu haa goonu wal jaalanna yoo taate bara hamtuu tana jalaati argitee nu haa baasu waan argitee kun ammoo gaazexeessan itichaan hidhat kanallee warri qabdan hidhadha warri hin qabne immoo argitee ummanni keenya baalarraati akkasumas huccuuwwan argitee jiran irraatillee tarsaasuun imaamaa irraatillee argitee kallattuma kamuun waan argitee funnaaniif afaan keenya argitee haguuguu danda'u barbaada ofii keessanii midhaaffadhaa hojjedhaa Ameerikaanu yeroo ammaa kanatti waan kan argitee hanqinni guddaa isii muudatee jira waan ta'eef waan dandeettaniin biyyi keenya keessatti argitee mootummaan immoo wanni mootummaa dhaamnu mootummaa uummata guddaa harkaa qabda uummata kana argitee lafatti hin gatiin waan dandeettuun dafi uummata kana dhaqqab waan dandeessan uummata kanarraan qusatinaa amma hojiin jiru gaariidha garuu daran cimee itti fufuudha qaba jennee dhaamna naa jiraadha yooyyaa fayyaa keessana tura nagaan keessan qixxaa ta'u ulfaadhu galatoomi Hamza